Ihoo maaliin godhuu qaba ijoollee xiyyatan ajee lubbuu xiyyatan dabarsee kan nu qaba waan hin murteessee halkanii guyyaa alaa hin galu hangaan hin gartee hafuura ijoollee xiyyaa san dhaga'u du'anii jiraatanii. Maal asii gootaati? Maal asii gootaan akkamii gaa? Boo jawaadee bar lookeeshinii warratti hidhee bara bakka ati jirtu nagarsiise malee sila bilbila cuftee lookeeshinii hangartee gaa warratti. Ammeeqaatiin isaas hojiitutti baay'ateeti rakkoo keessa isaas rakkoo gubbaa rakkoo xiqqii xiyyeetiin isa dhiisee. Ajaa'ibni guddinnu qabattee daawwattootaaf hordoftoota kiyya dhugaa rabbii gaara kanne kunoo caalaa nama mana utaalee isa biraa bee. Caalaadhaa ta'etu immoo dhufuu nyaanchee mormee ta'ee asii biraa fiigaa godhu. Akkamitti? Ilmaan kiyyaa barbaadaa ijoollee ijoollee akkamitti jiraadhaa haati ijoollee sana waraanamte anuu akkamitti malee jiraata ijoollee kiyyaa boran dhageenyee dhiyeetti asii ta'ee kuttee bakka jirutti irratti himuu danda'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maammeetii warri taatan martinu salaamanni keenya lafuma itti isin hagee isin jechaadha. Gaanis jawaadee faa birattiin itti deema. Karaa manaa kanas dhufeetiin dhiyoo tana gartee manaa hungeenya beekta. Amma karaa isin itti deema yeroo yeroo gaa wanni jijjiiranna iddoo jijjiiranna. Maaliif eegumsa keenyaaf jechuudha ifee gaadhaa jechaa waan jirtaniif. Hordoftoota fi hordoftoota keenya intis gaa eegumsa godhaa jirra jawaadees eegaa jirra akkasumatti eegumsa keenya illee godhachaa jirra maaliif jennaan dirqama gartee if eeguuni bobbaa teenyaas gaa lafuma jala bobba'u jirra haalan beekamne jechuudha. Anis gaa dhiyoo tana karaa manaan dheenye mana dhaqeetiin ichi ammaas deebi'a dhiiroo eessi jiranii gaa iddoo isaan jiran gaafadheetiin. Wanni ta'a maaliif iddoo isaan jiran gaafadhee itti dhaqa maaliif jennaan gaa yeroo yerootti beeki iddoo teenyaas jijjiiranna rabbi khairii nu haa dhageessisu har'a gaa jawaadee yoo khairii dhageessi inshaallah kaatimee furmaateedhaan isaanii wal quba qabaa haala jiru hundaa'ume khairii qabannee dhufna jennee yaadna waa hundaafuu inshaallah injifannoodha hamtu rabbi nurraa haa qabu. Akkasii daawwattoota keenya na jidduun yeroo isii jiran jiddumaan gartee gaa inshaallah isaan dawwalu malee bakka ittiin gartee itti dhiisee kutees beeytaananii taa'uun jiruuti. Akkasii daawwattoota keenya wallaahi warreen gartee yeroo hedduu nu wajji dhaabbattanii yaada nu gumaachitanii nu cinaa dhaabbachaa jirtan hundi keessanuu yaaddoodhaan du'aa'iidhaanis gartee gorsaanis nu cinaa dhaabbattan hedduu takka galatoomaadha. Anis irratti dawwaleetiin hubadha inshaallah eessi jiranii bakkuma isaan jiranitti dhaquudhaaf. Hello, assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jawaade? Jirtanii? Alhamdulillah. Awwa bargaanis hatattamummaanis dhufa jeetiin kuteetii xiqqoo gartee karaa manaa kana tureetumaan as deemu jiraati silaa amma yeroo tana eessi jirtan bakkaan isin dhiise waan jirtaniiti. Asii sila deemu jirtani? Hayyee? Caalaadhaa ta'etu immoo dhufuu nyaanchee mormee ta'ee asii biraa fiigaa godhu. Akkamitti? Ilmaan kiyyaa barbaadaa ijoollee ijoollee akkamitti jiraadhaa haati ijoollee sana waraanamte anuu akkamitti malee jiraata ijoollee kiyyaa boran dhageenyee dhiyeetti asii ta'ee kuttee bakka jirutti irratti himuu danda'u. Hayyee? Hayyee? Akkasitti lookeeshinii ta'eetiin ammaan tana sina qaatti daa'imman warra inni godha ta'eetiin ammaan sina qa'a. Hayyee? Bakka akkasii inni jiru lookeeshinii isaa bakka inni jiru sana akkasuma ta'eettee. Hayyee? Isa bakka wanta beekee fuutee wanta jechuun barbaade isa biraa akkadha. Sa'a meeqa si biraa deemu?
aaree beekute moo kami ayyee duboo haa ayyee ayyee hajaati bar kaawgoon bar faffacaaneeti qalbii wayii bakka takka nu jirti duba nuti jawaadi waa'ee dhimma ijoollee isaa tanaaf nu mayaachisitti hin jiru hanga danda'ametti gaati bobbaas gartee ittuma jirraati wayii mana taa'u jirra obboleessa kiyya ilmoon ilmooma gantaadha ayyee ayyee awo inninis yaa'oo fitinaan naquu deema yaa'oo ammaan tana gaa namni goo aaree gabbee kana rakkisaadha ayyee mee lookeeshina isaa ati lookeeshinaa walirratti jirtaniimi ayyee 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 abimeen banameeyyee qaamee waa hundaabu qaamee nin barbaadaati naannoonni beekama ayyee kaa naannoonni kun ayyee bani ayyee kaa kuno arkee maqaa dubbachuun hin barbaachisu haati isaati sakuriitii hangana wanni eeggachuun hin beeknuti dirqama kuni yalla ayyee kaawgaa halaas lookeeshina walirratti jiraati dhaqeetiin kaawgaan ichi dhaqemee waa hundaafuu waan inni irra jirus dhaqeetiin bara إن شاء الله قمت سوداتي واتكي جاجين أبو قمت سوداتي عندنا محمد نقوم مستجدنا رقار إيه وانا كذا درسي إذا تقول عني بغير وساقي أعتقد جبادو وقتنا على كده يعني هو بودن كا ولا جزاو قال له إنت بدنا نقول له بس يلا أيه يلا ajaa'ibni guddin nu qabattee daawwattootaaf hordoftoota kiyya dhugaa rabbii gaara kanne kun caalaa nama mana utaalee isa biraa bee garuu haala inni irra jiru hin beekne gaay ilmootaan ammoo wajjuma barbaadu jira dhugaadha wajji barbaadu jira takkaan teenye ilmoo magantaadha boo wanni isaadhaa kun hedduu takka nu yaachisee nutis dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu takka yaaddoonye bobbaasittuma jirra odeeffannoo jalaasuma jirraa beeke haati ammoo inni tanatti gartee dubbii tanatti ammaa nutti aaree gartee qiixii keessa galuun hin barbaachisu inshaallah meetii lookeeshinii walirrattiidhaa jira dhaqeetiin ilaala bakka inni jiru gaa inshaallah itti dhaqeetiin waan inni irra jiruu fi waan dhagees odeeffannoo dhagee manaa utaalee qaba mootaa akkami akkasii waa hundaa'u gartee gaamee isaas waan irra jiru hubadhe dirqama yooniif odeeffannoo wayii argatan dhuga bobbaaneetu gartee jibaaf ammoo inninis utaalee ilmaan kiyya malee yoo ilmaan kiyya harkachuu baadhee fi fannisee jechuun tun sirriidhaa miti immoo haalli kun gaariidhaa miti daawwattootaa fi hordoftoota kiyya bakka gartee amma lookeeshina gaa bakka ittiin bakka tanaa bira gaheetiin jira inshaallah naannooma kana jira dabtitti jechuudha shaaraa kana gartee as dabarree moggaa gama mirgaa kanatti meegaa naannoo kana jira inshaallah mee kaameeraa gama fuulduraatti eebiseetiin sin garsiisa mataa ofuun isaami irra imaama godhateenuma ajaa'iba
kunoo as ta'a. Jaala saahibii habiibii Maal fiddee? maal taate yoo Too maal fedhe? akkam Nagaa. sallim Maali maal fiddee? maal asii gootaati Maal asii gootaan akkamii gaa? boo jawaadee bar lookeeshina warratti hidhee bara bakka ati jirtu nagarsiise malee sila bilbilaas cuftee lookeeshinaan gartee gaa warratti Ambeeqaatiin isaas hojiitutti baay'ateeti rakkoo keessa isaas rakkoo gubbaa rakkoo tokkitu jedhin isa dhiisee inni ijoollee gaaboo nama dhalee silaa'uu beeka. hay boo nuti ijoolleen tee akka ijoollee teenyaatiin nu baleessu Utuu jiraattuu hin beekne ijoollee xiyya tana bakka isitti jirte ijoolleen hanga dhumtuu taa'een eegu baay'ee. hay duba teenyee waa'ee guddirraa bobbaachuma jiru caala Kanuma akkasiisanii anis bakkaan itti galu hin qabu waan jiru kennanis taa'eetuma saganteessa kiyya gartee naannoo gartee duraanuu walumaan bobboo jirra arra nu keessaa utaaluun tun maali caala lakki utaaluu miti boo ani bikoo uumaan siin jiru hin beeku yaa maamle. amma silaa maal dhageessati odeeffannoo qabdaa Odeeffannoo ijoollummaan akkaa hojjetu koo odeeffannoo san barbaadan eega yoo odeeffannoon jiraatti ni bobbaana waliin bobbaana ati kophaa ta'e asii as yaa obboleessa fayyamee ijoollee xiyyaa si yaachise. akkuma gartee dhugumatti akka ilmaan kiyyaatti ati kun bara obboleessa kiyyaa Ilaa hanga ammaan tanaatti bar bakka isaan jiran jiraatanuu du'anuu waan takka waan dhaga'uu dhabuu jechuun kun duba rakkoon tee rakkoo teenyaa miti caala anaa fi nama du'e tokko beekadhu. Jiruma tanaa uumaarraa hin jiraadha. waliin bobbootti man jirru Yoo ijoollee xiyya tana sakatta'ee bakka isaan jiranii baasuu dadhabe. Hayyee intalli kun yoo achiin kaduutu taate ijoollee xiyyaas achumaan dhabamtee hafti maamle. laa dhabamtee naftuu ijoolleeniiti akkamitti dhabamtee hafti jalan jiru qorannoo waan jiraadhuuf hin qabu. amma wayii dhageesse Jiruun xiyyatanii ijoollee xiyya saniif hin taane. Higa furmaateen waan isiirra jiru waan silaa godhuu qabdu. Dirqama isiirra jiru bahaa jirti. Higa. Harkaan fi dirqama waan godhuu qabdu goote. Ani hoo maaliin godhuu qaba ijoollee xiyya tanaa jee lubbuu xiyya tan dabarsee kan nuu qabaa waan hin jiru murteessee halkanii guyyaa alaa hin galu. Hangaan hin gartee hafuura ijoollee xiyyaa san dhaga'u du'anii jiraatanii. hayyee amma eegaan achi isin biraa cufute kana odeeffannoo wayii argattanii Haa gammadanii warri gartee duraanis gartee aboo aduwwiin teenya gammaddu aduwwiin ilmaan tun haadhaaf gammachiisa ilmaan haadhaaf fudhatee maal raafeedha warri naan jechaa ture hundinuu amma haa gammadanii ijoolleen xiyya dhumtee lubbuudhaan akka hin jirretti hin beekan ammaan tana. namni keenya bara gurbaa dhiiga nama kaasa amma fakkeenyaaf Haadhaaf fudhatee jedhan haadha. dhugaa haati hammaattu toltuu dhugaa haadha amma arrammoo bakka san Haati hin jiru ilmaan maqluuqa bakka san hin jiru kaasa goda keessa dhiiftee waqtiin fi gartee deemtee ganda keessaa yaa'ii garee gartee raammata hin qabne sanii wajjin achitti hidhattee ilmaan san guddifachuu silaa kaayyoo qabaattee bakka sanuun dhayitu barmaamne. satata duraan jechaa turte tanumaa miti amma yoo waa dhageessee gabbaate nu kaasni beeka Uumaan dhaga'u san barbaadaan bakka tana taa'u jira waan libjaa yoo rabbiin gartee lubbuudhaan ni jiraatanii kan jiru taate rabbiin na dhageessisa. Ani immoo dirqama narra jiru barbaaduun ijoollee xiyya iyyaafachuun halkanii guyyaa osoo hin jenne dadhabee osoo hin jenne baabachuu. dhugaa